Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa duwwaan gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qabannee isinitti himnaa duwwaa wajjin kan isin faana turan Girmaa Guddisam. Izin labsii yeroo ariifachiisaa galgala kaleessaa walgahii taa'een haala raawwii fi yeroo labsichaa gamagamee jira. Labsichi haala kaayyoo isaatiin yoo ilaalamu haala gaarii raawwachaa jiraachuusaa akka hubatee himeetii jira. Labsichi hojiilee eegalaman cimsuu fi rakkoolee mudatan furuuf akka gargaaruuf ajajawwan arfan armaan gadii dabarsee jira. Tokkoffaa uffannaan raayyaa seeraa fi sirna uffannaa mataa isaanii qaba. Sirnaa fi seera kanaan alatti uffata dambii uffachuun raawwii ergamichaa gufachiisaa jira. Waan kana ta'eef haala kam keessattuu bakkaa fi yeroo kam keessatti illee uffata seeraa raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa, humna addaa naannolee fi milishaadilee namni miseensa humna nageenyaa hin taane tasa uffatee argamuu hin qabu. Miseensa dhaabbatichaa osoo hin ta'inii fi waraqaa eenyummaa haaromfame osoo hin qabaatiin uffata seeraa kan uffatee nama argame irratti qaamoleen nageenyaa tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatan ajajamee jira. Lammaffaan yeroo ammarra jirru yeroo duula birmadummaa biyya sarbamarraa baraaru naamusa cimaa fi of eeggannoo olaanaan raawwachuu qabnudha. Waan kana ta'eef sochiin waraana kamiyyuu oolmaa adda waraanaa fi bu'aawwan galma'an ilaalchisee qaama eezii labsii yeroo ariifachiisan aangoon kennameefin ala miidiyaaleen qunnamtii kamiinuu odeeffannoo kennuu fi tamsaasuun dhorkamee jira. Adda waraanatti kan argaman hooggantoonni siiviilii fi waraana ergamaa fi bobbii kennameefin ala sochii waraana kamiyyuu oolmaa adda waraanaa fi bu'aawwan galmaan ilaalchisee ibsa kennuun dhorkaa ta'eetii jira. Qaamoleen nageenyaas kana darbee nama argame irratti tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatu ajajni darbee jira. Sadaffaan dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu biyya irratti haleellaa aggaamame qolachuuf uummanni fi mootummaan qindoominaan tarkaanfii yeroo fi seeraa fudhachaa jiru. Haa ta'u malee carraa kanatti fayyadamuun haala heerri mootummaa eeyyamuun ala mootummaa ce'umsaa yookiin mootummaa seeraan alaa ni hundeessina jechuun qaamota socho'an irratti qaamoleen nageenyaa tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatu ajajamee jira. Arfaffaa yeroo ammaa ajandaan Itoophiyaa inni jalqaba biyya baraaruu ta'uu isaanii beekama. Sochiin yaadaa fi gocha kamiyyuu ajandaa dura biyya kana kan hin gufachiifne ta'uu qaba. Haa ta'u malee bilisummaa yaadaa ofii bilisaan ibsachuu sababeeffachuun toora miidiyaalee garaagaraa fayyadamuun garee shororkeessaa kanaaf kallattiinis ta'e alkallattiin deeggaruun qaamolee duula jiraachuu fi jiraachuu dhabuu irratti gufuutaan gocha isaaniirra akka of qusatan izin labsii yeroo muddamaa ni akeekkachiisa. Akeekkachiisa kan darbuun gocha isaanii irraa qaamonni of hin qusanne irratti qaamonni nageenyaa tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatan ajajamee jira. Izin labsii yeroo muddamaa. Gareen gamtaa Emireetota Arabaa deeggarsa Itoophiyaa gama kamiinuu taasisan itti fufiinsaan akka taasistu beeksiste. Deeggarsa namummaa haala barbaachisaa ta'een akka taasifamu gamtichi himeetii jira. Gamtaa Emireetotaatti waldaan addeessa diimaa akka beeksanitti deeggarsi namummaa lammiilee Itoophiyaaf taasifamu gara Finfinnee seenee jiraachuu isaa beeksanii jiru. Waldaan addeessa diimaa dabalataan akka beeksanitti deeggarsi namummaa ammas itti fufiinsaan akka taasifamu himanii jiru. Waldichi meeshaalee yaala fayyaaf oolan akkasumas deeggarsa dhibee vaayiresii koronaaf oolu gara Finfinneetti geessuu isaanii himanii jiru. Deeggarsa isaanii kanaaf ammoo ministeera fayyaa kan ta'an Dr. Liyaa Taaddasee galateeffatanii jiru. Waldaan addeessa diimaa meeshaalee uffataa fi nyaata akka Itoophiyaaf deeggarsa taasisuu himanii jiru. Barreessaan olaanaa waldaa addeessa diimaa akka himanitti gareen gamtaa Emireetota Arabaa Itoophiyaaf deeggarsa akka taasistu beeksisanii jiru. Deeggarsi ammaatti taasifame kun dubartootaa fi daa'imman rakkoo garaagaraatiif saaxilamaniif akka ta'es himameetii jira. Soomaaliyaan hongee biyyattii miidhaa jiru kan uummata miiliyoona 2 hanqina nyaataa fi bishaaniif saaxilame jecha labsii garaagaraa namummaa kana yeroo hatattamaa labsitee jirti. Kan labsii kana labsuun deebiin hatattamaa akka jiraatu gaafatan muummichi ministeera Soomaaliyaa Muhammad Hussein Roobleeti. Lammiiwwan Soomaaliyaa hawaasa hojii daldalaa, abbootii amantii fi miseensa hawaasa biyya alaa akkasumas michoonni keenya kan sadarkaa addunyaa kanneen beelaan miidhaman gargaaruu keessatti qooda akka fudhatan gaafatanii jiru.
haalli isaa baay'ee yaaddessaa waan ta'eef deebii hatattamaa kennuun akka barbaachisu muummichi ministeeraa dabalanii himanii jiru. Dhaabbanni tokkummaa mootummoota gamtoomanii kanneen biyyattii keessa akka jiranitti sababa hanqinni maallaqaa akkasumas naannootti walitti bu'iinsa keessa jiru dhaqqabuun hin danda'amnee fi kanneen miidhaman gargaaruuf tattaaffiin ta'u murtaa'aadha jedhanii jiru. Hanga baatii caamsaa bara 2022tti hanqinni wabii nyaataa hammaataa kan deemu ta'uu isaa fi abbootiin warraa hedduun roobii eeggamaa jiru yoo hin roobiin hafee hanqinni nyaataa hammaataa deemaa dandeettii dura dhaabbachuuf isaan qaban dadhabsiisaa deemaa jechuun sagantaa nyaataa fi qonna addunyaa akeekkachiisee jira. Burkina Faso keessatti tajaajilli intarneetii akka cufamu taasifame. Biyya lixa Afrikaa Burkina Faso keessatti tajaajilli intarneetii erga cufame guyyaa 4 ta'eeti jira. Mootummaan biyyattii tajaajila intarneetii kan bilbila harka dabalatee akka cufamu taasisuun ittisa biyyaa fi nageenya sabaatiif barbaachisaadha yommuu jedhu rogeeyyoonni biyyattii ammoo mirga sabaa dhiibuudha jechuun mormanii jiru. Mootummaan tarkaanfii intarneetii cufuu kan fudhate dhiyeenya kana mormitoonni konkolaataa loltoota biyya Faransaay fe'anii Ivory Coast irraa gara Niijeritti imalaa turan erga humnaan dhabamsiisanii booda. Akka mormitoonni jedhanitti waraanni biyya Faransaay sochii garee Islaamik State jedhamee beekamu to'achuudhaaf jecha biyyattii keessa seenee jiru bahu hordofee ture. Karaa biraatiinis sadaasa 14 bara 2021 erga gareen hidhattoota Al-Qaayidaa wajjin hidhata qaba jedhamuun kaaba biyyattii keessatti mooraa poolisota irratti dhukaasa banuudhaan poolisota 50 ajjeesuun isaa dadhabiinsa mootummaa nageenya lammii biyyattii eegsisuu irratti qabu irraa kan ka'edha jechuun mormiin taasifamaa akka ture gabaafameeti jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu gaggabaaboo isaatii kana qaban asumatti goolabneeti jira. Qophiileen FiB itti fufuu waan dhufaana turtaniif horaa bulaa.